Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Daansuun oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warra hin dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Kallattii mangara mata duree oduutti deema oduun jalqaba. Bara 2018 irraa eegalee magaalaa Finfinneetti kaffaltiin taarifa geejjibaa dijitaalaan akka ta'u murtaa'uun himamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu har'a naannoo magaalaa Finfinneetti yakkoonni gaddisiisan akkaan balaaleffatamuu qaban raawwatamanii jiru. Kunis aanaa mul'atti hojjettoonni baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti ajjeechan suukaneessaan raawwatee jira. Ajjeechan kun eenyuun akka irratti raawwatame kan hin beekamin yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun gabaasaan gaazexaa riippoortar Itoophiyaa Qooyyee Faccetti butamuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu keessoo waraana mootummaatti muddamsuu fi raafamni hamaan uumamuun dhagahamee jira. Raafamaa fi muddamsuu keessoo waraana mootummaatitti uumame kanarraa ka'uudhaan waraanni mootummaa sadarkaa diigamuu irra kan ga'e akka ta'e iccitiin keessoo isaaniitti baate ibsitee jirti. Gara biraatiin immoo ajajoonni waraana mootummaa wal dura dhaabbatu walitti gaarreeffatuu fi akkasumas sadarkaa hojiirraa wal dhaabutti akka deeman dhagahamee jira. Akkasumas Finfinnee, Adaamaa, Amboo fi Fiicheen akkasumas naannoo magaalaa Finfinneetti eegumsi addaa akka taasifamu ajajni kan darbe akka ta'ee fi Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa shakkuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa ajajaa waraana biraa Finfinneetti ramadee jedhamee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo guddaa irratti argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Gama biraattiin mootummaan waraanni bilisummaa Oromoo harka kennataa jira kan jedhus waraanni bilisummaa Oromoo haalee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduu biyya alallee qabna. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa raafama hamaa keessa galuun dhagahamee jira. Raafama hamaa keessa galuu irraa kan ka'e sadarkaa diigamuu irra akka jiru iccitiin keessoo Bilxiginnaatti baate ibsitee jirti. Ajajoonni waraana Bilxiginnaa ol aanuun fufteedhaan marii dhimma nageenyaa biyyattii irratti taa'aa kan turan yoo ta'u marii gaggeessaa turan irratti ijannoo garaagaraa qabaatuun wal dura dhaabbatuun isaanii mirkanaa'ee jira. Wal dura dhaabbatuun ajajoota waraana PP kun immoo gidduu isaaniitti raafama hamaa fi sodaa guddaa kan uume akka ta'ee fi kanarras darbuudhaan sadarkaa wal doorsisuu fi walitti gaarreeffatu irra akka ga'e akkasumas kan hojiirraa wal dhaabsisutti ce'anis akka ta'es dhagahamee jira. Raafama gidduu isaaniitti uumame irraa kan ka'e shakkiin guddaan gidduu isaaniitti kan uumame yoo ta'u wal shakkuu isaanii kanaan hojiirraa hanga wal dhaabutti ce'anii jiru. Jeneraalota hojiirraa dhaabbatan keessaa tokko Jeneraal Ababoo Taaddasaa itti aanaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa yoo ta'u hojiirraa akka dhaabbate dhagahamee jira. Jeneraal Ababoo Taaddasaa hojiirraa dhaabuu qofa osoo hin taane sadarkaa hidhaa dhaabbii jala akka jirus himamee jira yookaan iccitiin keessoo isaaniitti baatee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun humni gara gadillee saffisa hamaadhaan yookaan cimaadhaan diigamaa kan jiru akka ta'e himamaa jira. Humni kun carraa argate hundatti fayyadamuudhaan meeshaalee mootummaa yookaan meeshaa waraanaa gurguratuudhaan uffata jijjiiratuudhaan yeroo dheeraaf baay'inaan badaa kan jiran akka ta'e mirkanaa'ee jira. Sababni badiinsa isaanii tokko dirqama gara mooraa waraanaa kan geeffaman akka ta'ee fi lammaffaa lola irratti fedhii kan hin qabne yookaan loluu fedhii kan hin qabnee fi lubbuu isaanii lola ittiin amanne irratti lubbuu isaanii gatii kaffalchiisuu kan hin feene akka ta'e odeeffannoon humnoota badan kana irraa yeroo garaagaraatti bahaa ture agarsiisee jira. Walumaa galatti haalli waraana biyyattii irranaa hanga gadiitti keessa jiru muummicha ministeera biyyattii Abiyyi Ahmad akkaan kan yaaddessee fi rifaatuu hamaa keessa kan galche akka ta'es iccitiin keessoo isaaniitti baate ibsitee jirti. Wal dura dhaabbannaan jeneraalota ajaja waraana biyyattii wajjin taasisanis akkaan kan isa dallansiise akka ta'es beekamee jira. Haala raafama hamaa kana keessa kan gale muummichi ministeera Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullallee shakkee ofirraa eegaa kan jiru akka ta'e beekamee jira. Kanarraa ka'uudhaan Birgeedar Jeneraal Naasir Abbaa Diggaa kan jedhamu ajajaa kutaa waraana 8ffaa taasisuudhaan Finfinnee fi Adaamaa akkasumas Amboo fi Fiicheen akkasumas naannawa magaalaa Finfinnee haala adda ta'een akka eeggaman ajaja kan dabarse akka ta'es dhagahamee jira.
Jeneraal Naasir Abbaa Diiggaa itti gaafatamaa nageenya hidha Abbayyaa yoo ta'u, achirraa kaasuun gara Finfinnee fiduudhaan ramaduun isaa beekamee jira. Kun immoo qabatamaan kan agarsiisuu fi kan mirkaneessu raafamni hamaa fi sodaan gidduu waraana biyyattiitti uumamuu waan agarsiisudha. Oduun itti aanu bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabee Finfinneetti kaffaltiin taarifa geejjibaa dijitaalaan raawwatama jedhamee jira. Kaffaltiin taarifa geejjiba uummata magaalaa Finfinnee bara dhufu irraa eegalee karaa dijitaalaatiin akka ta'u murtaa'u abbaan taayitaa geejjiba magaalaa Finfinnee ibsee jira. Obbo Daanyachoo Shifarraa itti aanaa kutaa ramaddii hojii biiroo geejjiba magaalaa Finfinnee magaalattiin imala Smart City ta'uuf deemaa jirtu tumsuuf tajaajila waraqaan laatamu irraa tajaajila bilisa ta'e kennuuf waajjirri isaanii hojjetaa kan jiru ta'uu himee jira. Biirichi tajaajila geejjibaa magaalattii konkolaataawwan geejjiba uummataa Velocity jedhamanii fi awutoobisiiwwan bobbaasuun tajaajila kennaa akka jiru ibsee isaanis tajaajila isaanii bifa dijitaalawaa ta'een akka filannootti kennaa jiraachuu ibsee jira. Oduun itti aanu har'a Finfinneef naannawa isheetti yakkoonni hamaan raawwatamanii jiru. Aanaa Mul'ootti hojjettoota baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti ajjechaan suukaneessa raawwatamee jira. Akka maddeen odeeffannoo naannichaa yaada isaanii maddeen odeeffannoo garaagaraatii kennanitti hojjettoonni baankichaa magaalaa hojja duree irraa maallaqa qabatanii gara magaalaa Caancoo deemaa osoo jiran aanaa Sulultaatti qaamota hidhataniin dhukaasni itti baname haleellaa irratti raawwatameen lubbuun hojjettoota baankichaa darbuun himamee jira. Haleellaa kanaan hojjettoonni baankichaa 3 lubbuu kan dhaban yoo ta'u, hojjettoota qaamota hidhataniin haleellaan irratti raawwatame lubbuu isaanii dhaban maqaan isaanii nu gahee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gama biraattiin gabaasaan gaazexaa Riippoortar Itoophiyaa Kooyyee Faccetti guyyaa har'aa buutamuun ibsamee jira. Gaazexaan Riippoortar Itoophiyaa oduu gabaasaan isaa Yoonaas Amaara namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen butamuu himee jira. Gaazexichi ibsa har'a kenneen gaazexeessaa Yoonaas Amaara naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar naannawa Kooyyee Faccee jedhamutti mana jireenyaa isaa keessaa humnoota fuula isaanii dhokfataniin hagayya gaafa guyyaa 13 bara 2025 fuudhamuu eegdota isaa irraa dhagahuu gabaasee jira. Akkasumas gaazexeessaa Yoonaas Amaara guyyoota 4 dabran hojii kan hin seenine akka ta'e ibsee gaazexaan Riippoortar Itoophiyaa bilbila isaa irrattis bilbilame maatiin isaas eessa buutee isaa yoo beekan gaafatanii Yoonaas eessa akka jiru kan hin beekne akka ta'e dabaluun ibsee jira. Eenyuun akka ukkaanfame yookaan butame hanga ammatti kan hin beekne akka ta'es himee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa fudhataa kan jiru akka ta'ee fi haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru. Humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kasaara guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haleellaa hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uudhaan raawwataa jiru kanaan mootummaa yaaddoo keessa kan galche akka ta'e kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan immoo yaaddoo kana haguuguuf akkasumas tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo cimee fudhataa jiru kallattii jijjiiruuf akkasumas raafama keessoo isaaniitti uumame tasgabbeessuu fi diraamaa fi olola garaagaraa waraana bilisummaa Oromoo irratti ololaa jiran jedhee jira. Ololli fi diraamaan kunis loltoonni waraana bilisummaa Oromoo 150 harka kennatan jechuudhaan burjaajii uumuudhaaf kan ololaa jiran yoo ta'u, gama biraatiin immoo loltoota waraana bilisummaa Oromootti fakkeessuudhaan wiigii itti hidhuun namoota hedduu kan ofii isaaniitti ijaaratanii qindeessanii gara bosonaatti bobbaasuudhaan uummata ittiin dararsiisaa turan deebisaa galchaa kan jiran akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Namoota haala kanaan walitti qabuun diraamaa irratti hojjetaa jiran eenyu akka ta'an hawaasni bal'aan immoo ni beeka. Kana duraayyuu loltoonni waraana bilisummaa Oromoo galan jedhame hedduun isaanii mana hidhatti kan guuraman, hedduun isaanii immoo lubbuun isaanii kan galaafatame, kan sanirraa hafan tibba kana bifa duulatiin mana hidhatti guuramanii jiru. Diraamaa fi olola gowwoomsaa isaanii waraanni bilisummaa Oromoo itti baree jira. Haaluma kanaan loltoonni waraana bilisummaa Oromoo 155 kan harka kennatan hin jiran yookaan jiraatan taate qabatamaan as baasanii kana jedhanii nu agarsiisan jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsa mootummaan baasee kana haalee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiru hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uudhaan
itti fufee jira. Guyyaa kaleessa aanaa sulultaatti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise isin hin geenne turre. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa qeellam Wallaggaatti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo boonsaa irratti argatu beeksisee jira. Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee ganda Gunfii jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Haleellaa raawwatee tureen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee kaan immoo madeessuudhaan kaan immoo harkaan qabee meeshaa waraanaa hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee jira. Haleellaa bakkoota garaagaratti humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti kan argate akka ta'e akkasumas haleellaa raawwate kanaan hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu immoo madoodhaan adabuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo gagabbataa irratti argadhe jedhee jira. Yeroo itti aanutti dabalata odeeffannoo kanaatiif guutuu isaa qabanne kan dhufnu ta'a. Oduu biyya alaatiin akkaan eegamaa kan ture mariin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin guyyaa kaleessaa Alaaskaatti raawwatamee jira. Pirezidaantonni lamaan walitti dhufuudhaan waliin mari'atuun isaanii kan eegamaa ture yookaan hawwiidhaan kan eegamaa ture yoo ta'u guyyaa kaleessaa Alaaskaatti walitti dhufuudhaan waliin mari'atanii jiru. Dhimmi ijoon marii isaanillee waraana Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti deemu dhaabuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'es ifoomee jira. Marii isaanii yeroo dheeraa fudhate eegaluun durattis walitti dhufuudhaan harka wal fuudhuun nagaa wal gaafatanii jiru. Gama biraatiin immoo simannaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniif Alaaskaatti taasifame simannaa addaa ta'ee jira. Pirezidaantii Puutiniif simannaan taasifame simannaa ho'aa yoo ta'u pirezidaantii Tiraamp kana dura pirezidaantota biyyoota garaagaraa yeroo simatutti kabajaan kan simataa hin turre akka ta'e keessattuu simannaan kana dura pirezidaantii Zeleniskiif taasisee fi kan guyyaa kaleessaa pirezidaantii Puutiniif taasifame wal bira qabuudhaan haalli simannaan pirezidaantoota lamaaniif taasifame garaagarummaa agarsiisuun ajandaa yookaan dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa ta'ee jira. Sirna simannaatiin booda pirezidaantonni lamaan marii bal'aa dhimma waraana Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti deemu irratti xiyyeeffate irratti bal'inaan kan mari'atan akka ta'e kan himame yoo ta'u marii waraana kana dhaabuu irratti xiyyeeffateen waa hedduu irratti kan walii galan akka ta'ee fi dhimmoonni irratti waliin galinis kan jiran akka ta'e himamee jira. Dhimmoonni irratti walii galan akkuma jirutti ta'e dhimmoota hafan irratti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota Awurooppaatii fi pirezidaantii Yuukireen waliin irratti mari'atuu fi karoora akka qabate pirezidaantiin Ameerikaa beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e mariin isaanii dhimma waraana niikuleeraatiin wal qabate yaaddoo fi sodaa ture kan tasgabbeessu ta'uu kan mirkaneesse akka ta'e kan himame yoo ta'u gama lola Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti deemaa jiru dhaabsisuu irratti hanga eegamee miti jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atuun hawwii kenna. Nagatti nu turaanis dhaamsa kenna. Nagatti nu turaa.